Akkamii hordoftoota miirishootuu barraan tana qophii bareedaa isin qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin keenya kunillee qophii haalaan isin jaallatanii fi isin hawwitan jennee abdii qabna. Qophii keenya kanaan gaafii uummata kan gaafannu ta'a keessattuu dargaggoota jechuudha. Gaafiin keenyallee uummanni dardara jechuudha. Dubartoota ta'a akkam barbaadanii dhala ta'a daabbaa qabdu fedhamoo ta'a daabbaa hin qabne fedhanii kan jiru ta'a. Haga xumura sagantaa keenyatti nu wajji turaa isiniin jenna. Galatoma. Ayya maqaan keenya? Adinaanii jedhama. Adinaanii mee ati dhalaa daabbaa qabdu maaliif feete? Dhalaa daabbaa qabdu. Ni feete moo hin feetu? Hin fedhu. Hin feetu? Taa akkam feete mee dhalaa taa akkam feete? Qalloo looshota muddii soorsaa. Daabbaa hin qabne jechuudha. Maaliif san feete filatte mee? Taana dura dibee dabbaan hin fedhu. Dabbaan haa itti baafata. Likkeenyaan fedha. Dhalaan quxurii madaalamtiin quxurii sana 8ffaan fedha. Waan san ta'eef. Jaalalli si qabdee amma dur? Na qabdee. Mee waan jaalalli si goota irraa takkamii mee? Barataa kutaa shanaffaa ture gaafa jalqaba jaalalli na qabdu. Hedduu takka namiiti. Akkasitti sanboodaan xiyyaana irra guddoodha. Isiin naquban qabdu duubaan jaalataa ture. Guyyaa yoon isiin arginu ooluun fedhu. Mana barumsaatis kilaasii keessa yoon isii dhabe na dabbara barumsi natti hin tolu. Taatee hedduu na goote boodarra gaafa kutaa 8 itti himi akkan isii jaaladhu. Roobaa keenya mee maaliif ijoolleen dhalaa tun shufeerritii tana haalaan feeti? Shufeerritoonni feetu motorri waan oowuuf meeshaa kaasa uummata keenya dhalaan akkasumatti waan kursee teessee utuu dhiira shufeer haalaan feeti. Ni naqaatanii haalaan feetu. Ayyee mee ati akka gachitti dhalaa isaa akkam feeti? Ansilaa diimtuu dheertuu fedha. Shufeer namatti hin dhiisu immoo. Jalaa afaan si qabe? Afaan na qabe shufeerri. Sitti heddummaate? Natti heddummaatee na jalaa fuudhe moo. Daabbaa qabdu moo kamiree? Daabbaa haalaan qabduun barbaada. Dheertuu magaalaa taatu laala. Rakkoo qabdu sitti migaa fuudhuuf hin deemu. Rakkoo takka hin qabu shufeerummaa dhalaa na jalaa siree fixee hin jeeboo. Ayyee waan jaalalti si goote irraa takkami? Waan jaalalti si goote irraa takkami? Silaa jaalalti haalaan naa goote. Moometti madhiisee yaa'oo. Nagatti. Ayyee maqaan keenya? Muraad Ahmad naan jedhama. Ayyee muraadimee dhalaa taa akkam barbaadameeti fuudhaaf haa ta'u fireendiif haa ta'u fuudhaaf mee dhalaa taa akkam barbaadde muraad? Tamiila hin qabne. Tamiila hin qabne jechuudha. Maal tamiila hin qabne maal itti goota? Kan deemtu sawaaba hojii dalagachuuf. Sawaaba maalii harkaan deemtee eessa dheeyitame? Isiin harkaan deemtee an ol qabee isii gargaareenni sawaaba rabbi irraa argachuuf tamiila hin qabne fedha. Dhalaa miila hin qabne barbaadde jechuudha. Dhalaa bakka hanqina qaamaa qabdu. Hanqina qaamaa qabdu. Oh my god waan addaatii daawwattoota keenyaa dhalaa miila hin qabne jiru jira. Hedduu takka waan nama ajaa'ibuu gartee hedduu takka si dinqisiifadha akka karaa kiyyattee jechuudha. Akkasiitii ati mee akka waliigalatti waa'ee dhalaa kanarraa waxxaatiidhaaf ni jira dargaggoota maal dhaamtaaf mee ilaalchisaanii? Akkuma qiyyatti sawaaba akka dalagatanii hin barbaada. Dhalaa hanqina qaamaa qabdu wanti jechuun fuudhuudhaaf jechuudha. Fuudhanii sawaaba akka dalagatanii hin fedhan. Hayyee hedduu galatoome. Maqaan keenya dura? Maqaan kiyyaa Kookee Shamsuu jedhama. Ayyee mee ati Kookeetti dhalaa ta'a akkam barbaadde mee dhalaa daabbaa qabdu moo dhalaa daabbaa hin qabdu? Ani dhalaa tan barbaadu dheertuu. Takka. Gabaabduu. Ayyee. Hundaan hin barbaadu. Mee amala yoo dhalaa ta'a akkam fedhame? Amalaan dhalaa namni fedhu yoo jiraate dhalaa tamaallaqa hin qabne. Oromoo taate. Sabboontu jechuudha. Eewwa. Takkeen ni barbaada. Hedduudha takka nama jeesii mun danda'u. Dhalaa tasifeetu feetamee moo tasinfeene feetameetu? Tana feetuun fedhu. Tasifeetu jechuudha taati jaalatuun feetu jechuudha. Isiin na feetu. Ta'anis isii fedhu. Si lamaanuu karaa lamaanii wal qixa jechuudha. Galatoom. Ayyee galatooma. Ayyee gal. Maqaan keenya dura? Ibrahim Mahmudin jedhama. Ibrahim Mahmud mee isiniin kun warra shufeerratii kana jechuudha. Dhalaan mee maaliif isin feeti mee maaliif isin filatti yeroo hunda? Nuti itti haasofna haalaan bakka maaliif seeta haalaan bakka wanta naannoo akkasitti bakka boonuu feena saniyachaaf dhalaa bakka biratti qabanneeti waliin deemuu barbaanna haalaan bakka. Oggo isin yaamtan bootaa isin yaamtitanii dhuftanii saniif isin feeti ammas. Oggaa san ogguma isin nu yaamte bira dhaabbanna dheedee. Maallaqa yoo gaafattani? Maallaqa gaafannu waa takka illee isin nu hojii qabaatee akkas jennaan. Ayyaa dhalaa akka waliigalatti yoo taa akkam feetameeti?
akka walii galatti ta sodaa rabbi qabdu fi ta imaana qabdu fedhamu haalaan. Mii? Dhalaa daabbaa qabdu fedhamu ta daabbaa hin qabne fedha. Ta daabbaa qabdu fedha sirriitti laata bontu. Maaliif? Haalaan bakka maaliif egaa waan. Uummata kaan irraa maaliin adda taate ta daabbaa qabdu sun? Isiin sun xiqqishoo maaliif seeta egaa takka illee ilmoollee ilmoo fayyaa qabdu galti ogummaan akka laalee na rakkaatis. Ayyee galatoon.